Me am police ni. Silato. Anak siapa ni? Ifa wajjin seenaa. Bila makan ada apa tu? Serba harus jangan apa? Baale dhaloonni kiyya Arsii dhagoostiya. Jadi seenaa. Dhaamsa qabna seenaa. Abdi Ismail ya, isna xiqqoo isii wanta haasawnu xiqqoo jira. Kana dubbanne kana booda nama kabajaa qabutu jira, kabajaa hin qabnes jira beektaa namni. Kana waan biraati miti. Okay, share godhaa ijoollee amma wanta argan social media irratti haasan kana biraan naaf ga'a. Tokkoffaa gurbaa hurrii cilaaloo jedhanii san kan jechuudha. Kan ijoollee amma asitti wallolchiise waan arge haasa'eetiin ilmaan Oromoo ilmaan sikkoof mandoo lamaan walitti buusee inni achi araqee fi maali ashiishii maali kanaan uf wallaalee ol bahee social media irratti waan arge haasa'ee ijoollee wallolchiise. Gurbaa san biraan naaf ga'a. Nuti Baale Diidaa Gadab hundi kennaayyuu Arsiidha. Kana hundi keessanuu beekaa. Ni hunduu Arsiidha. Yeroo baay'ee namni gara garaatiif waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Garuu dhugaan jirtu tanuma. Baale Diidaa Gadab Arsiidha. Garuu gurbaan jazbaan araqee dhugeetiin ol bahee hurrii cilaaloo jedhanii sun ijoollee walitti buusuudhaaf waan arge qaaqee maqaa Baale jedhu dhiisaa. Maqaa Baale jedhu dhiisaa, maqaa Gadab jedhu dhiisaa, maqaa Diidaa jedhu dhiisaa hundi keessanuu Arsiidhaan waamamaa maali jedhee ijoollee walitti buuseetiin deeme gurbaan sun. Gurbaa san biraan naaf ga'a. Gurbaan sun hundi keessanuu ijoollee akkana waan xixiqqoo yartuu akkana kana dhageeffatina. Ani nama nagaa se'ee fireendi naaf erginaan deebiseefii ture. Garuu uf jalaa baasee amma waan isaa agarraan jechuudha. Suni gurbaan kijibaadha. Ijoollee walitti buusuudhaaf waan akkasii fide. Malee hundi isaatu Diidaatti kan dhalate Diidaa Arsii keessa. Baaletti kan dhalate Baale. Gadabitti kan dhalates Gadabi. Kanaafuu nama akkasiisan balaaleeffadhaa hundi keessanuu nama akkasiisan ifettanii ijoolleen amma walitti aartan walloltan maal waliin mufattan kunniin sirrii hin jirtan. Nu ilmaan sikkoof mandooti. An dhaloonni kiyya Baale garuu Arsiidhaan. Baale lafa Gadabis lafa Diidaas lafa nu hunduu Arsiidha ilmaan sikkoof mandooti. Kanaafuu ijoollee daddaa'ima ijoollee homaa hin beekne kaleessa ol bahee maqaa Baale jedhu kana inumaa dhiisaatii Arsii qofa himadhaa hundi keessanuu jedhu san laaltanii walitti buusuun maal jechuudha isin hundinuu. Waan akkanarraa of qusadhaa ani wanti na aarseetiin ani hin dubbanne callisaatiin ture garuu beekaanis callisan hanga duraa sanis dubbachuun barbaanne. Amma garuu argeetiin jira hundaayyuu kuni sirrii miti. Hurrii cilaaloo waan jedhamu san laaltanii waan biraa keessa seenaa. Namoota akkanaa kana mee isin namni akkanaa kun beekamtii yookaan ammoo wanti xiqqoo dalaguuf ol beetii waan arge qaaqa. Kana ammoo isin hin dhaga'ina waan akkanaa irraa nama akkanaa irraa fageessaa. Ijoollee nama walitti qaaquu mee walloluu walitti mufachuu qabdi waan akkanaatiif seenaa kana qorachuun bar waan jiru nu hunduu bar seenaan beeyna. Seenaa garuu seenaa san dubbachuu akkana jenneeti ol hin baafne malee hundi kennaayyuu hin beeyne seenaa. Kanaafuu adaraa isinitti haa ta'u gurbaa hurrii cilaaloo jedhamu san namni isatti dhiyaatanoo jiraatan gorsaa. Gurbaa san gorsaa. Ijoollee wajjin nyaattu ijoollee
ilmaan haadha takka asitti wallolchisaa jira inni. Isin ammoo namni takka takka isin arga warri gurbaa san jala deemtan. Sunniin ammoo isin adaba ofitti godhaa. Kun sirrii miti. Nama akkasii san ammoo gorsaatii ofirraa dhorga. Oromoon yeroo ammaa kanatti tokko waan tokkoon addaan hin bahu yeroo jedhamutti isin ammoo Baale Arsii jettanii addaan baatan. Kun sirrii miti. Ani na Arsiiti dhugaa ani yeroo baay'ee ani Baale jedha Baale maaliif Baale itti boona Baale ta'uu kiyyatti. Garuu Baale jedheetiin Baale akka naannoo biraatti maqaa tokkoon hin waamamu. Baale keessaa Arsii keessaa Baale waamama. Gara gosaa yoo dhufne Arsiidha. Kana hin beekna. Hunduu waan beeku kana. Ana qofaa miti namni hunduu hin beeka abbootiin kennallee hin beekan. Garuu waan akkanaatiin ammoo namni amma dhufeetiin isin akkana waan argitan qaayidan kun aboo nama aarsitan. Amma gurbaa hurrii cilaaloo jedhamtu sun jechuudha. Ati farsoodhaan sakraantee ol baateeti waan argite qaayidu sun dhaabi kana booda. Kana booda namni si dhaga'ullee hin jiru. Kana booda namni si dhaga'ullee hin jiru. Maqaa Baale jedhu dhiisaa maalii kana san namuu sin dhaga'u jedhi. Ani Baale ammas ta'u. Baale ta'uu kiyya eenyuyyuu na beekaa hin waakkadhu. Garuu arsooma ammoo namni ofirraa yookaan dhiibe hin jiru. Namuu nu hunduu Arsiidha. Ilmaan sikkoo mandoo hunduu Arsiidha. Garuu ka diidaa allee diidaa himata. Ka gadabillee gadabi ka Baale. Akkasitti man karaa mootummaatiinis yoo deemte ammoo amma akka seera biyya keenya kan ammaa kanatti Baalee fi Arsiin gargaratti yaamamti. Gara seera mootummaa biyya keenya kan ammaatti Baalee fi Arsiin gargaratti yaamamti. Ati eessa yoo jedhame Itoophiyaa Oromiyaa keessatti Baale jetta. Saniin addaan si beekan Arsii jetta. Arsii yoo jettu ammoo Arsii dhihamu baha jedhanii addaan si gaafatan. Garuu aboo warri bilbiltan ammoo okay. Kijibaa jedha kiyar. Halo. Gurba edaati Baale balaan sitti abu amachu ara amma bilookii si godha. Bilook na godhi. Awoo viidiyoo ijaasanii ilaalaa ture bar. Ijoollee wallolchisaa jira bara. Ijoollee baay'ee walitti aaraa jira laal kiyar. Mucaan sun dhiiraa mucaa san dinqisiifadhe dhiiraa akkam jette laayivii si seensise mucaan sun. Dammoo ani maal akka ta'e beektaa? Laal kiyar isaaf hin seennani. Ijoollee asii wajjin nyaadhu wajjin dhugu jira. No asitti Kaayiroo keessatti wal keessa jira hundi kennaa hin beekta. Garuu ijoollee sana addaan baase addaan wallolchiise. Kanaaf malee waan biraatiif miti. Eessa dhaquudha? Wanna dhabeeta mucichi ziftii dhabeete. Nama yartuu akkasiisanii jedhanii kana waan akkana haasa'uun yaaqii mucaa sanaan tuffadhe anaa gaila. Habashaan koomeentii yoo natti dubbattu yoo na arrabsitu san na gubdu sana agartee aga san natti hin dhagahamne laalee kolfaa ture beektaan. Sili mucaa mataan fayyaan qabu wanna jedhutu keessa kiyyatti dhagahame. Innaa bifuma bashannanaatitti laalee bira tare waa takka illee hin jenneeni beekte. Kolfaan duutaa bar laalte viidiyoo isaa san. Ifi yaade. Laalee bar waan inni godhu waan jedhu haasa'aa ture. Ani kayya qofaa miti kiyar ka ijoolleen keenya walitti aaranoo sallaalanii gurbaa ol baheetiin laayivii bahee akkana godhatu mee karaa ta'e maal jedheetiin ol gadi utaalu. Nama akkasiisaniif namni walitti aaruun anamma sani tokkoffaa gurbaa fayyaan qabu wanni xashiidha sanuu cabsaa wayiiti. Kanaaf ijoollee wal lolanii amma asitti baay'inaan waliin dubbisanii bar ijoolleen waan akkana irratti. Kanaaf yaan ol mee maal jettaati mee ganna? Yaa? Bilbila keessa reesime, neetworkii keessa reesime. Jeneraal Taaddasaa Birruu yoona aለ hurrii cilaaloo የሚባል አለ ጉርባ tokko ኪያር በሽር dhaabatee jira homaan dhageessisu hin dhageessa ኪያር በሽር isin biratti mee hin dhageettani ኪያር በሽር
Okay, Kiyaar Bashir bahee jira. Kanaafuu ijoolleen keenya wanti isinitti himu nama akkanaa kanaaf jettanii waliin dhabinaa nama akkanaa kanaaf jettanii tokkoffaan kanuma waan biraatii miti. Mee isin nama yoo yaaddan gurbaa kana nama mucayyoo takka tokko godhee waliif fidee yoo mucayyoo nama arrabsu takka yoo isiidhaan tokko godhee yoo haasa'ullee isii fakkaata gurbaan kun. Maqaa dhiisi. Kanaafuu nama akkanaatiif jettanii walitti mufachuun ijoollee keenyarraa hin eeggamu. Suni waan sammuu hin qabne waan fayyaa hin qabne. Ani na biratti namni ijoolleen ani yeroo kaan wajjin nyaadhee wajjin dhugu mana tokko keessa wajjin taa'u amma yoo waan akkanaatiif walitti mufatanii walitti aaran nama aarsa sirriitti nama aarsa. Sikkoof mandoo miti macaaf tuulama biyyoonni Oromiyaan guutuun tokko Oromiyaan guutuun yeroo kanatti wal qoodiinsi akkanaa kun mee maaliif barbaachise namni akkanatti addaan nu qoodu kun maaliif barbaachise eessaa dhufe mee isin yaaddanii nama akkana nama Oromoo lamaan addaan qooduuf deemu ilmaan abbaa tokko addaan qooduuf deemu isin akkamitti fudhattamme kanaafuu waan akkanaarraa of sirreessaa hundi keessanuu waan akkanaarraa dhaabbadhaa kunniin waallee ijoollee akkanaa kana qabattanii waan argitaniin naasa'inaa walitti mufatinaa ani ammas itti hima gurbaa hurrii cilaaloo jedhan sun hurrii maali sun furrii cilaalooti gurba nama akkasiisan ofirraa dhorga kuni ilaalame namni yeroo ammaa kanatti tokko ta'eeti yeroo itti socho'utti inni ammoo jibbiinsa jidduu kanatti fidee dhufe jibbiinsa addaan nu baasuudhaaf asumatti wallolchiisuuf ijoollee inga'u gooyta kan wallagga arsii shawaa jimma maal jedhaniiti wal lolchisan inga'u amma ammoo asumatti nu keessaa ba'ee sikkoof mandoo addaan wallolchiisuuf deema kabara dheeraa Oromoo walitti diina gootan isin inga'u namuma akka isaa kana bar ol ba'eetiin ko Oromoo diina walitti godhe Oromoo wal lolchisaa ture Oromoo wal nyaachisaa ture yeroon amma akka gandaatti kayaannu miti yeroon akka Oromootti akka Oromummaatti akka Oromiyaatti kayaannu ganda bira dabruu qabna maamunaa boo dhugaa jette yeroon ganda bira taranii itti yaadani amma malee Oromoo lamaan jidduu lamaanitti wanni na aarsi tokkoffaan kan callisee ture garuu ijoolleen asitti walitti mufattee walitti aartee kana arginaan kan dubbadhen okay kanaafuu nama akkasiisan har'as Boris kan akka hurrii cilaaloo kun deebi'ee dhufuun isaan oolu kan akkanaa kanaaf jettanii ammoo walitti mufachuun wanta adda adda haasa'uun asumatti addaan wal qooduun waan barbaachisu miti maame waan akkanaa keessa dabarsinee jirra argaatiin turre waggoota dabran kana keessatti Oromoo hoggaa wallolchisan Arsii fi Wallagga Jimma Shawaa jedhaniiti yeroo wallolchisan argaa turre amma ammoo sikkoof mandootti gad deebi'an namuma nu keessa jiru nu keessaa ba'ee namuma xixiqqoo sanatu nama wallolchisuuf deema mee yeroo kanatti ajandaa waan akkanaa kana qabatanii dhufuun maaliif barbaachise maammee baga nagaan dhufte Amiin baga nagaan dhufte Abdii Muktaar dhugaa keetii waan kana anis quba qabaa akka Oromoo tokkotti hedduu natti dhaga'ame garuu jechuudhaan arsoomni qarsoomaa jennanu madda walaabuu sin dagannu Baaleen akka Baaleetti Arsiin akka Arsiitti tun ta'in nuti akka sikkoo maandootti Oromoon kutaa hundayyuu ni beeka kanaafuu isin emotional ta'uun qabdanu hedduu nama dhibaa namni tokko biyya tokko keessa taa'ee alaa kulli haala Oromoon akka qaama tokkooti wanti sun tiingi gootanu Oromoon akka qaama tokkooti Oromoon hundinuu tokko waan tokko inni kanaan dura diinii waan akkanaatiin diinii nu cabsee waan bareennan waggaa danu jaarraa tokko guutuu jechuudhaan jaarraa tokko guutuu Oromoo addaan amantiidhaan diiganii waan argine dabarsineef kanaafuu wanta kanaa nutti dhaga'amu konteenshinis nama godhu kolfitanii bira taruu qabdanii garuu ijoollee walitti mufattanii sheem wallaahi waan isin irraa nagname tokkoffaa shabaabota lammaffaa ijoollee baratanii hundinuu kanaafuu hedduu waa tokko walitti mufachuun hin barbaachisu yeroo kana yaa ilmaan Oromoon akka qaama tokkooti jaallattus jibbatus mucichumti inni amma hurrii cilaaluu jedhamu sana Oromoodha hanga Oromoo himatetti nuti Oromoodha keenya jennee dhuma qabannaa yoo dogongorees Oromoon wallaalaa keenyas goota keenyas hayyuu keenyas
isa barates isan barannes walumatti jechuudhaan Oromoo erga jedhamne intini wanti nu jennu hin jiru isuma waa tokko jibbaadhuma iyyuu hin qabnuuf indoom jaalala keenya ibsuufi qabna kanaafuu ijoolleen immoo haasaas fudhatanii yoo jibbaan laalo tokkoffaa wanti ijoollee walitti mufachiise maali waan luqqaa waan nama hin fakkaanisantu ol ba'ee jeneraal Waaqoo guutuu arrabsa ustaaz Ali Sufiyaan fa'aa arrabsa nama akkanaa kanamee nama akkanaa majnuuna kanamee maalinni ijoolleen tokko jiran hurrii jala deemanii bareeda goote maal goote jedhanii ijoolleen fokkottuun ijoolleen waan beekne namni jeneraal Waaqoo guutuu arrabsu namni ustaaza kabajamaa ustaaz Ali Sufiyaan arrabsu kuni nama akkamitti mee yaadda shayxaana moo kuni waan tokko kaayyoo qabatee dhufe tokkoffaa jeneraal Waaqoo isaa miti eenyuyyuu osoo nu biratti arrabse nuti nama callisuu miti kana beekuu qaba hundi isaa kanaafuu kuni ammaas biratti addaan nu qooduudhaaf dhufe yoo amma hiriyyaan hiriyoon kiyya lamaan asitti amaanii fi yookaan tamaama asitti waliin mufatan mee yaadete asaba oskiraasa. Aha ebboo isa jettaa waadanuu waa hedduu jedheen bilbilamee fi anis jaarsummaa qabeen ture ijoollee walitti qabee mana kan kee irratti atinna sana bakkeerteetti fakkaata erga dhume booda dhuftee ijoollee akka jiruun walitti qabamnee an waanis waamamee dhaqee ijoollee hundarraayyuu waamee tolchaanis jira jarri amaanis jiru jarri ijoollee hedduu dhabboo hedduun ijoolleen hedduu dhufanii walitti qabamnee teenyee dubbannee turre waan mucichi haasa'u mee rabbeedhaati dhaggeeffadhaa jedhee anis itti bilbilee dhageenyeerra baaleen intiniidhaan dhaadatu jedhe waan migarmano bakka wanti inni haasa'u hundinuu fudhataman qabu si galee waan tokko wanti inni dubbatu yoo dhageesseen hedduu dallantaa hedduu hoo maaliifan akkana jedhame itti dallanta garuu waan akkana intiniin jedhamu Oromoo hundatti dhaaddataam gootota maal taate boo akka si komaandootti yookaan immoo ijoolleen Baalee fakkeenyaaf gosa akka maadheen gadda habashaanuu ajandaa godhattee dhufteeme habtaamuu bashaashaan jedhamu waa'ee Waaqoo guutuu waa inni jedhe nageenya waa'ee Waaqoo guutuu fi jaarraa abbaa gadaa ምኒልክን ሲታገሉ ነበረ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የነበረ ኦሮሞዎች ከድሮ ጀምሮ ኦሮሞን ዱሪ ካሰኒ ኢትዮጵያ ጨብሱዳፍ ኢትዮጵያ ዲጉዳፍ ኢጃራማ ቱርታን ጀሪ Waaqoo guutuu fakkeenya እሱ ማን ስለሆነ ጃራ አባ ገዳ ጀዴ ዋን ሄዱ ዱበታ ቱሬ ማቤ ኤጋ ማል ጀተጋ hatta habashaan ajandaa saatii godhattee dhufaartu kana waa kiftatii wayii gootota keenya biyya diiguu dhufan jiranii gootota keenya jibbaa isaanii dubbatanitti nu ammoo deebinee ofii keenya of xureessaa gootota keenya arrabsina ofuma keenya mee deebinee. Kanaafuu wushaa baqaddada'u jibi gabaal jedhani jarma biraadha. Isa sareen qaawwa baaseen majaan galaa jedhani kanaafuu wanta kanaa sheem lamuu yoo wanta kanaa isinirra jiraates isa iyyuu jechuudha ma indoom wanti isin irratti hojjechuu qabdan yaa si komaandoo dhageeffadhaa erga nama fakkeenyaaf anaaf hojii si komaandoo keessa jira community si komaandoo keessa jira hiriyoonni koo wajjiniin nyaadhu wajjiniin dhuguu akka jiru ijoollee si komaandootu indoom aan dhalataa jimmaadha hiriyoonni koo hedduun irra caalan ijoollee jimmaa wajjin hin oolu yaani harargeen dhufee yoo mijaa'eef ijoollee jimmaa wajjin oola ijoollee baalee ta'ee yookaan ijoollee arsii ta'anii dhufanii hiriyoota jimmaa wajjin kan oolan jiranii akkuma anis immoo jimmaatti ijoollee hiriyoonni koo ijoollee si komaandooti ijoollee baalee ijoollee arsii haa ta'u malee indoom wanti isin irratti hojjettanu wantan ergaa isiniif dabarsu abbaa gadaan jechuudhaan abbaa gadaan kan seera tumu kan seera baasu kan seera hiiku kan nama ajjeese kan guubaa baasu si komaandoo keessa jira maaliif isa irratti hin fayyadamtanu maaliif isa akka Oromootti hin beeksiftanu si komaandoon wallaahi laazim waan hedduu hojjechuu qabdani kanaafuu akka si komaandootti seenaa guddaa qabdu seenaa keessan sanarratti cimsattanii waa'ee abbaa keessattuu waa'ee abbaa gadaa kanarratti waan hedduu mangistiin itti amanee hadda kaleessa jechuudhaan jara aboo isaayee filirratti jara intini filirratti abbaa gadaa miti kan dhaqee isin mootummaan nun dhageenye hin dhageessanu ummatni kun nurka jira waa hundayyuu agaazii keessan makalaakee keessan gidduudhaa baasaati nuuf kennaa jennaan isin tuffattanii ammas nu tuffataa jirtu jedhanii hadda garuu erga abiy aangoo qabatee goobda waa hundatti kenne kun Oromoo argaarta Oromoon karaa cufu jira Oromoon jeeqaa jiru jira eenyu kan hoogganaa jiru eenyunni kan abbaa ta'ee itti hojjetaa jiru abbaa gadaa miti abbaan gadaa sunis si komaandoo miti waan hedduu irratti dalagtanii tingi godhaa malee hoo kana isin jedhaa ijoollee hedduuti carraanaa kan isin jedhaa yeroo tokkummaan humnaa misraa ijoollee danuu galchime galchi ijoollee affeer ishee waan diigumsaan tun ta'e waan ijaarsaa qofa irratti galatoomi. Waan mee galatoomi. Kanuma
ammas namoota tokko argaa jiras jalatti horiin dhiiraa kan jedhu yoona isumatu yookaan feesbuuka biraa wadate garuu dhiisaa kanaa kanneen hin laalina nama akkasii xixiqqoo san jalas hin deemina inumaayyuu aan friend godha of jala baasa homaayyuu isin hin fayyadu kun walitti isin buusuu malee homaa isin hin fayyadu ka baalee yaamamta ammas ta'ee boris baaleen si beekan baalee himatta garuu gosa wasii gaafatan arsii himatta dhumate kanaan beekamta deebiteetiin jechuudha malee wanti irraas jiru eenyummaa waraqaan eenyummaa kee bara arsii hin jedhu baale jedha baaletti dhalatti warri baale dhalate jechuudha waraqaan eenyummaa keessan baale jedha malee arsii hin jedhu baale biyyi keessan garuu gosa yoo isin gaafatan gara arsiitti deebitan warri kanaa miti deemaati sirba Umar Suleemaan dhaggeeffadha waggaa meeqa dura inni baase gadhiise arsii ta'uu yeroo sana irraa jechuudha achi duras abbootiin keenyas ni himan kana seenaatti nu maalinni wanti guddaan kan barbaadu gootota baalee jedhamu san seenaa gootota baalee jedhamu san baduu hin barbaadu baay'inaan ijoolleen kan ammoo namni balleessu hin jiru ammas boris hunduu waan habashaallee waan kamuuyyuu beeku jechuudha kanaafuu warreen wanta akkanaa yaaddan kunniin irraa of qusadha nama akka kana booda waan fedhe ol bahee yoo haasa'e waan fedhe ol bahee yoo haasa'e gurbaan urri calaaloo jedhan sun amma boodas haasa'uu danda'a kanaafuu isin ammoo deebitanii yookaan sababa sanii walin arrabsinaa walitti mufatinaa inumaayyuu isa tuffadhaatiin dhiisaa of jalaa baasa anfreend godha anuu anfreend godhee of jalaa baase isinis deebisa of jalaa baasa nu ilmaan abbaa tokkooti ilmaan sikkoof mandoo arsiidha kanaafuu womaa mee isin yaaddanii xiqqooma yaaddanii yeroo kanatti maaliif waan akkanaa kaasee dhufe gurbaan kun jettanii yeroo oromoon tokko ta'e kan kanaan dura gandaan wallolchisaa turan gandaan addaan nu qoodaa turan sunuu nugaa kana booda wanti gandaan addaan nu qoodu hin jiru tokko ta'a hundi keessanuu tokkummaadhaan deema an amma dhaamsa tokko isiniif qaba inumaa hunda keessaniifu argitan jirtan kaleessa gamboo sabaatiin finfinnee keessatti waan inni godhaa jiru waan akkatti jarri yaa'anii alaabaa ofii qabatanii deeman warri biyya keessa jiru yookaan kan dhageeffatus hin dhabamu kana as jirus kan dhaamsa dabarsu hin dhabamu sheer godhaa garuu akka mataa ol qabannuuf akka mataa ol qabannuuf hundi keessanuu garaagarummaa siyaasaa osoo hin ilaalin alaabaa qabdan qabadhaati baya abaa'oo simadha garaagarummaa siyaasaa san dhiisaati mee finfinnee san miila takkaan dhaabaa mataa ol nu qabachiisa waan akkanaati kan nurraa bareedu mee magaalaa san miila takkaan dhaabaa mee hamilee abashoonni amma nurratti ol baateetiin akka namaatti ol baatee dubbattu kana mee mataa qabachiisa hundi keessanuu garaagarummaa siyaasaa inumaa ofirraa dhiisa akka oromummaatti jechuudha bayaati alaabaa qabadhaa warri achi jirtan warri siyaasaa biraa deeggartan bayaa abaa'oo simadhame oromummaadha malee kan beeknu bar garaagarummaa siyaasaatii miti kan nu keessa kanaafuu wanti isinii dhaamu guddaan kana finfinnee keessatti tokkoffaa oromoon mul'achuu qaba sirritti jarri nama 10,000 bayeetu akkasitti lafa dhiitaa jiran isin garuu ol bayaa mee bayaa bakka finfinnee keessa kan jirtan kan naannoo finfinneetti argamtan hundi keessanuu bayaatiin abaa'oo simadha garaagarummaa siyaasaatiif jettanii irraa nafina hunda keessaniifuu dhaamsa dhugaa isin jedha hundi keessanuu warri naannoo san jirtan bayaa abaa'oo simadha oromoo kan taatan hundi keessanuu alaabaa san qabadha magaalaa finfinnee san waliin ga'a sirritti kuni dhaamsa kiyya akka yaada kiyyaatti jechuudhaan kan isiniif dhaamu okay amaan kottu meeseen amaan amma gurbaan amaan jedhamu kunis fakkeenyaaf ijoolleedha waliin mufatee jira osoo hin beekin walitti mufateen illeen yeroo kanatti amma innis dhiifama gaafatee ture barruudhaanis waan ta'eef amaan seeni Hello, assalamu alaikum. Waalaikumsalam akkam amaan Nagaa fayyaadha abdii akkami? Fayyaadha okay yeroo gurbaa subaa dubbatetti ijoollee atis ijoolleedhaan waliin mufattee jirta waan adda addaatiin kanaafuu sanbooda ammoo barruudhaan barreessitee dhiifama gaafattee turte amma numaa inni waan akkasii yeroo kanatti hin barbaachisu maaliif wanti akkasii yeroo kanatti nutti dhufee maaliif wanni kana dubbatamuu danda'e kana atis yaaditis sammuu kee keessatti waan akkana ofirraa dhiisiin jedha
Kanaafuu mee yaada qabdus asumaan dabarfadhu. Abdii maa inni beekta wanni tokko asumaan dursa uummata yookaan immoo hiriyoota kiyya hundayyuu ka mufachiise dhiifama gaafachaa. Badii kiyyaaf dhiifama naa godhaa akka namaa osoo hin taane akka rabbii ilaaltanii dhiifama akka naa gootan abdii qaba. Namni tokko yeroo aaru anis namni hundinuyyuu dhageeffatti na fakkaataa mucaa sansaa dhageeffadhetti yeroodhaaf baay'ee aaree of qabu wayita dadhabetti anis uummata kiyya bal'aa uummata na jaalatu uummata ani jaaladhu mufachiise. Kanaafuu namni biraallee akka kiyya kana ta'ee akka jara waliin uummata wajjin walitti hin buune abdii qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu namni baalummaa nurraa haqu hin jiru. Baalee yookaan immoo waaqoo guutuu arrabsee Suufiyaaniin arrabsee yookaan Ustaaz Raayyaa arrabsee abbaa fedhe arrabsee homaa wanni irraa godhu hin jiru. Mucaan maraataadhaanis achi booda hubadhee waa'ee isaa sirriitti hubadhee jechuudha. Inni biraa immoo ijoolleen teenya as keessa jiru walitti mufannee hin jirti baay'inaan as keessa jechuun tammaa waliin nyaannee waliin dhuyne an akka gama kiyyaatti isinitti hin balleessine osoo hin ta'in isinitti balleesse wallaahi badii kiyya hin beekaa isin bichaa osoo hin ta'in ofii kiyyaa of arrabse waan ta'eef isin osoo hin ta'in ofii kiyyaa of arrabse dhiifama guddaa kanaa gootan abdii guddaa isinirraa qaba. Akkasuma namoota biraa immoo namoota na wajjin walitti hin dhiyaane kanatti mufatan yoo jiraatan akka na gaafatan abdii qaba jechuudha. Kanaafuu wanti kun balaaleffamuu qabaa ofirraa balaaleffachuu qabna. Baale jettee himachuun ati dursa namni tokko wayita wal barattu namaan gosa tante himachuu hin dandeettu jechuudha. Ati maqaa kan kee himattee bakka dhaloota keetii himattee achirraa gosa ta'e himatta. Kanaafiyyuu baalummaa kan kee namni sirraa kaasu hin jiru. Wanti jirtu tanumaa irra caaltu wanni ani asirratti invite si kadhadheef hundumtu keessaniyyuu akka dhiifama naa gootan abdii qabaa. Dhiifama guddaa isinin jedha. Akka namaa ilaalinaa ani waa hedduu laaqee jira rabbiif jecha afoo inaan illaa isinin jedha haga kiyyatti sa'a sanitti dabarsee jira hedduu waan aareef of qabuu dadhabee waa baay'ee dubbadhee akkaan dubbadhe san hin ilaalinaa jedhaan ani hiriyoota kiyyaan. Wanni an dhaamuuf hiriyoota kiyya kabarootiif immoo mucaan kun ilaalcha biraatiif deema yookaan immoo siyaasaa biraa of keessa qabatee deema natti fakkaata. Sa'aatiin kun sa'aatii waan akkanaa itti haasa'amuyyuu miti. Wanti inni dhufeef kuniyyuu namaa hin galu jechuudha. Kanaafuu irraa ilaalinaa yoo isin laalta yoo isin sheer gootaniif yoo isin naayis tokkoffaati akkana yaada gaariidha jettanii deeggartanii mucaan kun waan irraa deebi'u natti fakkaatu. Inumaa mucaan kun waan biraati malee ilaalcha biraa baaleef yookaan immoo namoota biraatiif qaba malee wanti akkana isa godhu addatti hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een keessaanillee kadhatan anillee keessaanillee kadhadhee invite isaallee kadhadhee wayita honnoo jedhe baay'ee waan aaree honnoo jedhe namni honnoo jedhu bakka kanatti honnoo jedhu hin jiru. Ijoollee baalees ta'ee arsoomni qorsooma ta'uu eenyu isaayyuu wallaalu jechuudha. Waakkatteellee keessaa akka hin baane hin beekaa namuyyuu bareechisee jechuudha. Dhiiga keenya keessa jira arsoomni qorsooma akkuma jedhame san arsoomni qorsooma. Dhiiga keenya keessa jira hin dogongorinaa isiniin jedha galatoomi. Okay amaan atis baay'ee galatoomi atis ijoollee baay'eedhaan walitti mufattee jirta ijoolleen tokko sitti mufatanii jiran ka wajjin nyaataatiin ka wajjin ooltan jechuudha sanuu. Kan akka tamaam faa tolchaanis sitti mufachuun oolu. Adam Safi Bakri Amir kunniin sitti mufachuun oolanii kana atis dogongoraan osoo hin beekin namatu si dogongorsiisee waan biraa geessisee amma ammoo irraa deebitee jirta san sii galee jira dhiifama gaafattee jirta aslii onnee sabaa fa'aa reedii hundi isaaniitu jechuudha dhiifama gaafattee jirta jechuudha. Kanaafuu kana booda wanti akkanaa nuti sirriidha kana booda wanni akkanaa nutti hin deebitu aadamillee ta'ee bakrii kiyyaa naa olee ijoollee baay'ee warroota waliin nyaadhe warroota waliin akka fedhe ta'u wajjin bashannanu baay'eetu natti mufate. Aariin tun immoo wanni nama hin goone hin jiru asirratti wanni ani godhuuf hin jiru yoo ani isinii akkuma ani isinii fayyu yoo akka feetan na gootan ani ofii isinii kennee jira jechuudha. Asirratti wanti ani isinii dhaamu yookaan immoo wanti ani isinii affeeru raayyaa waa'ee Abdallaatii fi wannoo haasoosan isa qofa wanni an affeeruun hooma takka gochuu hin danda'u saalfadhee ijaanillee laaluu waan dadhabeef wallaahi baay'ee na dhagame anumatti iyyuu jechuudha ofii kiyyaa of arrabse ofii akkamitti of arrabsita jechuuf natti aaran malee wanta biraatiif miti. Okay ama. Galatoomi abdii kiyyan martinuu dhiifamaa kanaa godhan abdii qaba.
hunduu dhiifama sii godhan maal namni homaa waliin balleessine bar namatti si dagon gorseesillee nama okay amma kun ijoollee biratti waan biraatii walitti mufanne gurbaa santu ol ba'ee baaleen maaliif himattan isinii maal baalee arsii jedha yoo namni eessin jedha arsii jechuun bakka itti dhalatanii baale eenyummaa waraqaan eenyummaa isaaniillee baale jedha kana waan ta'eef baaleen himataa namni hunduu bakka itti dhalate himata kanaafuu ijoolleen baay'ee gurbaan sheexaanni suni ijoollee baalee baay'ee walitti buusee ture amma garuu hunduu beekanii jiranii waan isaa anis anamma yeroo duraa ati eessa baale gosa kee hoo yoo naan jedhan gosa abbaa kiyyaa ture kan himatu ani gosa waggaa gaafatan bar kan dursu kan ati himattu kan ati beektu kan abbaa keetiiti saniif akkas ture san booda deebi'ee yeroo yaadu waanni kun maal akka ta'e ufumaa kiyyaafuu deebi'eetiin qayyabadhee jechuudha osoo beekuyyuu garuu gosa yoo na gaafatan kama abbaa kiyyaa san na gaafatan na fakkaatan nama natti dhiyaatu yoo ta'e jechuudha nama biyya sanii nama gosa san beeku kanaafuu kana booda waan akkanaa walirraa dhiisaa gurbaa urrii cilaaloo gurbaa maraataa ol baheetiin feesbuuk irratti teekwaandoo maalii daansii jedheetiin waan argee dalagu isin nama gootanii gurbaa saniif anamma silaa isaaf deebisuuf jedhee oliin bahu laayif irra hin dhufu garuu ijoollee keenya kan wallolchiisan kan wallolan kanaaf dhaamsa dhaama jedheetiin dhufe ijoolleen keenya baay'een keessaa walitti mufachuu isaaniin oolu afaaniin kan dubbanne fakkeenyaaf jaatanii abdii fa'aa guyyee daraaraa afaaniin isaan waa hin dubbatanii garuu keessa isaanii ammoo mufachuu isaan oolu keessatti dhugaa itti fakkaata kaa gurbaan sun kaachi taa'ee dubbate jarris ammoo akkasuma itti fakkaata hundinuu waan akkas yaadu itti fakkaata hundi isaatu akkas hin yaadu hundi akkas hin yaadu nu ilmaan abbaa tokkooti kanaafuu sirreeffachuu qabna hamzaa yaaman dafoo amaan ibsaa sabaa hundi keessanuu haadhaamboon shaggaa kanaafuu hundi keessanuu dhiifama waliif godhaa bakka jirtanitti bakka wal dhabdanitti jechuudha mee nama biraa invite sheer godhaa adaraa sheer godhaa mee nu akka oromootti akka gandaatti osoo hin ta'in mee akka oromootti haa yaannu akka oromootti haa yaannu bal'ifnee haa yaannu mee ka gandaa san dhiisaa mee ummanni habashaan kunoo akka habashummaa isaanitti tokko ta'aniitiin bayanii akkasitti waggaa guraagee fi amaara maali walitti yaa'aniitiin akkasitti alaabaa ofii qabatanii biyya san keessatti nurratti dhiichisaa nurratti fokkoraa jiran argaa jirtan isinis mee akka oromootti yaada akka oromootti guutumaan guututti yaadame mee amma gaafa guyyaa shanii bayaatii mee oromoon finfinnee jirtaniif naannoo finfinnee jirtan hundi keessanuu garaagarummaa dhaabaa dhiisaatii mee aabaa ofii dhadhaa hundi keessanuu alaabaa keessan baadhaatii bayaame garaagarummaa dhaabaa itti deebina rakkoo hin qabu garaagarummaan dhaabaa eessaayyuu addaan nun qoolu addaan nun baasu addaan nun fageessu boodarra deebinee tokko ta'uun kennan oolu kanaafuu mee bayaati iddoo san dhaqaati simadhaa sirriitti simadhaa mee magaalaa san miila takkaan dhaaba rabbii jedhaati mee gaafsan waan kanarratti gaafa san mataa ol qabanne jechuudha kanarra gumboolsabaatti jiraniitiin jarri waan argan achi kaameeraa dura dhaabatanii akkasii fokkoran san kan qeerroon keenya rasaasa fuuldura dhaabbattiitiin waan dhiini meeqa jige jarri kaameeraa fuuldura dhaabatanii akkasitti dhiichisaa turan maaliif amaara qofaa miti beeytanii iddoo sanitti guraageellee keessa jira sabni biraallee keessa jira jarru saba garagaraa ta'aniitiin tokko ta'an nu garuu saba tokko taanee tokko ta'uu dadhabne kanaafuu iddoo sanitti argamaa alaabaa keessan alaabaa adda bilisummaa oromoo alaabaa oromoo san qabadhaati bayaa garaagarummaa dhaabaa yeroo biraatti deebina kiyaar na deebisi jedhaaf okay kiyaar hin dhufne invite kee hin jiru kanuma isiniif dhaabuu dhufe anis turuu hin barbaanne wanta kanarratti sheer godhaa garuu isin sheer godhaa daddabarsaa akka oromootti haa yaannu wanti isinii dhaamu kanuma akka oromootti haa yaannu hundi kennaayyuu kan akka gandaatti yaaduu isni akka oromootti haa yaannu dhiifama chaarjirra invite sa'aatii gabaabduu qaba
wanti dubbachuu dhufeef kanuma bas wanta gurbaan ijoollee siikoof mandoo addaan qooduu dhufe santu xiqqoo na aarseetiin ol ba'e maaliif waan ijoolleen baay'een walitti mufataa jiran waan argaa jiruuf jechuudha. Kanaaf kanumaaf dhaamsa dabarsuuf dhufe asuma keessa wanta biraatti seene malee kanaafuu nuti siikoof mandoo miti Oromoon hundinuu akka Oromootti yaaduu qaba tokko taanee socho'uu qabna. Sikkoof mandoo marti namni Baaleetti dhalate kamiyyuu ka himatu Baale. Arsiitti ka dhalate kun diidaa himata kun gadabi himata. Arsiidha. Yeroo ammaatti kan yaamamu Arsii jedhee diidaa fi gadabi. Baale osoo Arsii ta'uyyuu akka seera mootummaa biyyattiitti illee waraqaa eenyummaa maqaa Baaleetiin qaba. Kana waan ta'eef hundinuu sanaaf Baale jedha. Baale garuu yoo gosa gaafate Arsiitti deebi'a. Kanaafuu kanaan waliin qoodinaa kanaan waliin lolchisinaa namni waan akkana addaan diiguuf dhuftan hundi keessanuu waan akkana irraa dhaabbadhaa. Ganda maal waa'ee gara gandaatti yaaduu dhiisneetiin tokkummaa keenya irratti haa deemnee gara tokkummaatti haa yaadnu. Amma dhaamsi kiyya guddaan kana amma isiniif dhaame kana Oromoon Arsii, Baalee, Shawaa, Wallagga, Jimma, Boorana hundi keessanuu kan Finfinneef naannoo Finfinneetti argamtan kan achitti kalooyitan. Kan ammoo naannoo biraa jirtan ammoo gara Finfinnee dhufuuf kan isiniif mijaa'e hundinuu bayaatii alaabaa keessan qabadhaatii Finfinnee san miila takkaan dhaabaa ABO simadhaa. ABO simadhaa kana wanti isinii dhaabu garaagarummaa dhaabaa san duubatti dhiisaa yeroo biraatti deebitanii. Garuu yeroon kun yeroo xiiqiiti xiiqii bayadhaa hundi keessanuu. Akka Oromootti haa yaadnu wanti isiniin jedhuuf kanaaf akka Oromootti yaadaa. Mee mul'atu bar namni naa ergaa jirtan mee lakkoofsa sagal bar namni seenuu barbaadu lakkoofsa sagal barreessime. Okay. Inviting keessan na bira hin dhufne hundaafuu baay'ee hin turwanis kanuma isiniif dhaama adaraa isinitti haa ta'u morka bayadhaa namoonni Finfinneef naannoo Finfinneetti dhiyaatan namoonni naannoo san jirtan bal'inaan waa'ee kanarratti tibba kan haasa'uu qabnu sirriitti sila akka hin gadda Gimboot 7tti argitan irraa akka alaabaa san achirratti argitan irraa hundi keessanuu morkattanii morka bayachuu qabdan ture iddoo sanitti argamuudhaaf jechuudha. Qophaa'uu qabdan hundi keessanuu ammas guyyaa qabna kunoo hanga guyyaa kanaatti qophaa'uu dandeetta hundi keetu namni naannoo san jirtu namni Finfinneetti kalawitu kan Finfinnee keessa jirtu hundi keessanuu qophaayaati guyyaa san iddoo sanitti argama bayaa eenyummaa keessan mul'isaa tokkummaa keessan bakka sanitti mul'isaa erga yoo mifimee baay'inni kenna miliyoona 50 ta'uun kenna yoo bakka iddoo kanatti waliin fayyadin yoo iddoo kanatti mataa of waliin qabachiisin yoo mif nu fayyada yoo mif nu ta'a. Daqiiqaa 5 mee namni seentan daqiiqaa 5 hin dheeressinaa baay'ee. Seeni Firaamboon. Firaamboon Ahmad siif ergee jira. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Akkam fayyaadha? Abdi. Akkam nagarta? Jirta? Fayyaa keeti? Nagaa jira mee maal qabda yaada? Wallahi yaada guddaallee hin qabu ani waan asirratti haasamee namni wal qeequ kana laaleetuma callisaa jirra. Namni beektaa የመገንጠል ዲሞክራሲ አለው። ከብራ ዲዚ ወረ ዮካን ዋቤ ገመ ጅሩፍ ገመነ ጅሩ ከመቃ አደዳ ቀቡ ዲዚ ዮ በርባዴ ነምኒ ዋን ፈደ ዮ ፎዋም ዲሞክራሲ ቀባሚ ሰሪዳ አን ከነሞ በልሴ ኢትሜ ጅራ ቾሚና ነቲ ዲዮ ጅራ ቤታ akka yookiin namni dhalataan ka Baales ta'e ka Diidaas ta'e dhaga'utti. Sheeka kitaaba xixiqqaa kana gadiin hin bahin
kana karaa keessatti walitti himanii yoo hanqinni jiraate garuu hanqinni jiru mootu yeroo ammaa kana hanqina dhimma fakkeenyaaf Oromooti malee dhimma Arsiif Baaleetii miti dhiisi kana jedheen itti mee garuu mucaan akka ani beekutti nama yookiin waa fageessee waa'ee sirnaa fi waa'ee sikkoo mandootu beekuu miti si gala. Mucaan hoggaa torbas taa'ee dormisiira malee. Dhageette? Kanaaf wanti nama aarsu waan biraa odon ta'e warra isuma dhaggeeffatee gabbayee wanti xiqqaa wanta haasaamuu hin qabne haasa'u si gale. Tokkoffaa intalli tuni as jalaa haa baatu. Beesta mattuu Mustafaa jedha. Tuni biloo kaataa tu'amman. Nama akkanaa kana ilaal tokkoffaa yookaan isa ta'a isatu yookaan FB bina banate yookaan ammoo nama biraati. Baay'ate as jalaa. Okay, itti fufi. Si gale abbichoo. Yaa. Kanaaf kuni waan nama baay'ee nama emotional nama godhuu miti si gale. Dubbataa salphisuun jalaa callisuu jedhe yoo mucaan kun fakkeenya dogongore yoo tola kan jedhu taate hin gorsa yoo kaan immoo dhiisanii waa'ee isaa inuma laaluu miti si gale. Sababa isaatiin amma mucaarreefu sitti haasa'u sun waan baay'ee haasa'ee nama baay'ee walitti buuse beekta ijoollee baay'ee aarse. Yaa sirri dee itti fakkaatee beekta hunduu aaranii waan baay'ee haasan. Haasaamuu fi aarulleen hin barbaachisu. Fakkeenya mucaan kun ufuu bakka hin bu'u dhugaa yoo dubbanne na bira jira nama gorsullee danda'u nama yookiin immootu sirriitti walitti dhiyeenya illee qabnu hin beeka garuu waan kana naasayinii obboleessa waan xixiqqaa kana namni sirraa sharafu hin jiru jedheenii jira si gale. Inni akka isaatitti namni tokko haa ta'u waan dubbiin sun kaatelleef hin beekaan haa tokko aboo tokkoma namni bakka fedhetti haa dhalatu lagallee nufaa waamu waan fedhee nufaa waamu garuu gosa ofii eenyumtuu hin beeka deebi'ee mootu namni yookiin waan adda addaa qe'ee keessatti mandaratti ijoollee walloltu san waan akkasiiti waan nati haasaa jirtu jedheen warra immoo anna aarse warra isa laalee waan adda addaa yookiin maqaa nama tokkootiin adda baasee akka waan ufuma arrabsu kanatu na ajaa'ibe malee an kan isaa baay'ee nan ajaa'ibne beeka. Sirriidha. Hundaafuu wanti dabarsinu amma ijoollee nama akkanaa kana hin dhaga'inaa nama akkana addaan nu qoodiif yookaan ammoo walitti nu buusuuf deemu kana hin dhaga'inaa nama inumaayyuu yoo friend taatan of jalaa baasaa an friend godhaa illaalinaa hin dhaggeeffatinaa namni akka tasaa garuu maal haasaa jedhee seenee dhaggeeffachuu danda'a namni kun maal haasaa jedhee garuu maal haasaa jettee kan dhaggeeffatu san keessa wanti si aarsu dhufa achi booda deebisuuf ol baatee waan namaan wal dhabde namaa walitti buuta. Kanaafuu hundi keenyayyuu nama akkanaa irraa of haa fageessinu namoota akkanaati yeroo baay'ee Oromoo walitti buusaa kan ture amma ammoo obbolee lamaan ilmaan tokko walitti buusuuf deema sikkoo mandoo asumatti. Kanaafuu akkasii lama jammaraa kan nama takkaa liiviin seeniin kana takkaa dubbisimee guyyaa baay'ee si dubbisuu hawwa. Okay. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam nagaa? Nagaa. Fayyaa jirtanii? Jirra alhamdulillah. Wallahi waan amma isaan kun waan silaa kiiloo qabu mi beekta? Kan amma ni waan jedhu qabu isinuu jettanii amma kana dhiifnee mee waa'ee siidaa jechaa sun maalirra jira waan sanii maanaa soine waan sanii namni dagatee bar. Waa'ee maali? Siidaa jechaa san. Ka siidaa san yeroo itti aanutti mee itti qophooyneetiin yeroo itti aanutti waan kana kaasuu hin oolu. Amma ajandaa biraa keessa waan jirruuf yeroo itti aanutti haasofna waan isaan. Yeroo biraatiif jedhanillee akkasitti kana waan guddaa miti kun dhiisanii irratti taruu wayya. Sunis dhaabbachuun isaan oolu itti deebina. Akkasii galatooma. Okay. Yeroo gaarii qabaata. Allamaa gabbi. Nagaa ta'a. Okay, firamoon. Rabbi si hojjaa jiraatu. Amiin. Nagaa. Okay. Dhiifama. Asumarratti addaan baana kaa wanti haasofnu kana namni walitti aartanii yookaan waliin mufattanii jirtan. Namni osoo hin beekin waan karaa hedduutti walitti mufachuu danda'a. Kanaafuu waan akkanaa hundi keessanuu garaa walii laafaa nu tokko okay. Ijoolleen friend naaf invite erga jettan naaf hin dhufne
hundaafuu wanti haasa'uu dhufe kanuma hin dheeressu baay'ee asumarratti nagaan daangallaa warri invite ergina jettan lakkoofsa 9 bareessaa isin jedhe hin jiru kunoo as bira na bira hin dhufne inviting keessan nan geenne daraartuu hin dhufne bar nama dhugaa dubbisu boonaa baalee liji hin dhufne inviting keessan hunda keessaniitu daraartuu dhufee jira daraartuu si ergee jira hello Hello. salaam alaikum daraartuu Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi akkam. akkam fayyaadha Jirra galata rabbi alhamdulillah. jirra mee maal yaada kan qabdame Ayyee ani ha in ciccita sagaleen kee yaa wanti irra dubbataa jiru laa yeroo san yeroo duraa waan lama kaasee yeroo duraa ijoollee walitti buusu tokko jira gurbaa hurrii cinaa loo maal jedhanii jazbaa tokko jira wanta san irratti ijoolleen baay'ee waliin mufatanii waan nama akkasitaniif walitti mufachuu hin qabdanii kan jedhu kanuma inni lamaffaan ammoo ijoolleen okay itti fufi ani haasa'e hin dhageessu sagaleen kee hin dhageessu jaa jiranii Hello. sagaleen kee hin dhageessu jaa jiran Ammoo hin dhageessu. hin dhageessu wallahi komantii si babbareessaa jira mi garuu Laa namti. okay Amma ni dhageessaa? Okay. hin dhageessamee amma dubbadhu okay Hayyee okay. Ani san dura harkeen beeku jechuudha. Harkee kalee viidiyoo inni yeroo dubbatu harkeeti. okay Namni tokko anama fakkeenyaaf daraartuu ati eessa yoo naan jette harargeen bahaa qabdee harargee bahaati. Harargee bahaa keessa hoo bakka kanaati. okay networking kee barana sirrii miti daroo networking si hin jiru iddoo networking hin jirre keessa jirti na fakkaata hin jiru namni follow yoo hin ta'in namni follow hin godhin friendin keessan na bira hin ga'u inviting keessan naaf hin dhufu ol qabdu sabaa inviting kee hin dhufne
Okay. Dhiifama hundi keessanuu dhaamsi an dabarsuuf dhufe kanama hundi keessanuu warri walitti mufattan dhiifama waliif godha amaan live dubbatee ture na fakkaate inni nama baay'ee waan mufachiis na fakkaate dhaggeeffannaan sirriitti warri itti mufattanii jirtan dhiifama godhaa fi ijoollee biroottis kan mufattan kan as keessa walitti mufattan hundi keessanuu dhiifama waliif godha nama hin taane irratti nama hin taane dhaggeeffatanii nama hin taane jala deemtaniitiin walitti buutan waan ta'eef hundi keessanuu waliif irra dabra ilmaan abbaa tokkooti isin hundinuu jechuudha kanaafuu wanti addaan isin qoodu hin jiru nagaan tura yeroo itti aanutti walitti deebina namni invite na gaafattan naaf hin dhufne hunda keessaniitu asuma irratti addaan baana okay bye share godhaa hundi keessanuu ol qabduu sabaa hin jiru invite keessan hunda keessaniitu naaf hin dhufne